Baay'ee mustari'a. Amma wanti kagaggeeffamu jiru kun ogeeleen ta'e takkaaftee piraankiidha sin jettee maal godhu? Yoo yaa Rabbi. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota fi kabajamtoota Khanuus. Akkam obboleen keenya eegdanii fayyadamanii keessatti nagaa abdiin sin waa qaba Khanuus. Adabaddu gaa maama. Yoo salaameetis. Akkasuma gaa obboleen kee har'aan tana maashaallah tabarakallah shamarran hedduudhaan qabadee isinii dhufee jira. Nama afurii. Kullaniitu jannatu banuu fi deemu. Imaaniitu misi godhaati si obeete. Moko beto kullaniitu. Erga chaanalli keenya nurraa cufame kunoo arraa iddoo gammachuu qabarra maruudhaa fi yuutuub keenya kan cufamee fi kanarra yaada kennachuudhaan dhufnee jirra. Nam takka takkaan kullaniitu salaamtaa hordoftoota keenya. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daawwattoota fi hordoftoota Khanuus akkam nagaa fayyaa qabdanii jirtanii jajjabaatanii maaliif jirtanii isiniin akka nagaa fayyaa qabdan abdiin qaba. Araanta nagaa chaanala Khanuus irratti harkamu deema. Araanta nagaa akkuma sooshaal miidiyaa irratti harkaa jirtanitti hedduu isinis bocheen guddisistee jirti. Chaanalli isaanii waa'ee neeroon eega fuudhamee ilaamaan tana gammachuu qabdu. Araanta nagaa fuudhii isii gammachuu qaba fakkaatti hokkofaltee taphachuu jirti. Inshaallah gammachuudha hundinuun isiniin jaa isinis biqiltoonni du'anii godha akka deemu inshaallah. Deebuu baatus nuti ni jirraa jettanii qoma nu duratti nu cina dhaabbatu qabdanii isiniin jaa isin biqiltootanitti nuti waan takka illee hin taanuun isiniin jaa. Akkasii daawwattoota kiyya karaa jannaatu ittiin isin dabarsaa. Jannaatu godha osoo caalaa godhe deemne. Jannaatu godhe deemna. Haay feesisti isinis feesis. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam nagaa fayyaa qabdanii hordoftoota Khanuus nagaa fayyaa qabdanii akka nagaa fayyaa qabdan abdiin qaba. Ayya karaa imaanitti haa dabarru. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam nagaa qabdanii hordoftoonni Khanuus. Alhamdulillah tulee nagaa qabnee yaada keessan malee. Na arraa waa yaada xiqqoo isiniif ibsuuf dhufnee yaadni keenya sunis akkuma beekamutti Yaasin Najaash jala yuutuubni haatamee jira. Anna yuutuuba isaa kana isa cinaa dhaabbachuu fi ilaarraa kun guyyaa sadii guyyaa afur jira garuu hedduu gaddeenii jirra. Namni godhe sun illee hedduu itti qaayamuu qabanillee jechuun kiyya ni jiraan waan namaatiin namni boonu waan ifiitiin dalagatee boona. Na bicha Hai, ana arati ko wana magamachisa, wana magamachisu. Teko gamachura jirra. Alhamdulillah rabbil alamin. Sunis dabre kunis ni dabra janeti ada kamna. Gadine jirasi, amas gamachuti jirra. Alhamdulillah rabbil alamin. Ila fitnu rojin tura. Arang Khanuus nu afirrate jirti. Uti swan hari tanif iman tub nanjari jirani. Garwani ada kian. Aka honi banadili iman orotu. Akas goda sarti jaga apa banadde jatu anu sini beesisa nu waliin tura. Egaa hordoftoota kiyya osoo karaa qophii keenyaa achiin garangallee tanuma keessa har'a koolaniitu xiqqoo surprise nagootee jirti. Surprise sanni isin garsiisudha. Surprise koolanii nagootee kana hordoftoota kiyya kuni ilaalatichis gatiin garsiisa. Kuni birtuqqoodha. Footootii yaarra jira. Amma kan lammaffaa immoo kayaasini. Channel asirratti illee ilaaluu dandeessan yoo nan dura galakkisees hin beekne waa'een Orotube subscribe kuma dhibba gootee jirti kuma dhibba kanaan akka geenyu abdiin qaba inshaallah. Surprise hedduu takka na gammachiise asumaan kullaniitu fi hordoftoota kiyya isin hundi galmaa kullaniitu qotiin hedduu takka onneetii irraa galatoomiin siin ta'a waan dhuftee qalbii na wayyeestee na wajji kofaltee taphattee surprise illee keessa na gootee hedduu takka galatoomiin ta'anii fi ammasi dabalataan hordoftoonni waa'een Oroodha. Chaanalli kun chaanala keenya mush chaanala namaati miti jeete hedduu tokko hundate akka waan isaanii nu cinaa dhaabbatu jiranii galatoomaan isiniin jaa. Asumaan waan chaanala keenyatti hundaa'ee gaaffii takka takkaan qopheessuudhaaf deema isaan hundaafuu takkaffaa nama namatti aanu eegalan kullan irraa hin eegalan kullani chaanalli waa'een Oroodha hatame yeroo ta'an maaltu si dhaga'ama? Daawwattoota kiyya yeroo duraan hatamee hin dhageenye osumaan ganama shabakaa irraan ture osumaan shabakaa lallaafuu jiruuti maqaan jijjiirame
nadhufe gisee maqaan nadhufu har'a maqaan akkana kana dhufe maal jeetuma dafee gattuke giseen gattuku maqaan jijjiiramee jira ni rifadhe dafeetiin feesbuuka seen giseen feesbuuka seen isinis feesbuuka irra gaddifamee jira jechuudha kana chaanaalii ta'ee jira du'aa naa godaaf jee gaddisa akkasitti geelatti dafee fiigeetiin bira dhaqee qofa mana biroo keessaan jira kophaa hiyyaan ciisu jira ganama osoo ciisu jiru dafee fiigeetiin wayii jeel kilaas chaanaalii asiin hayni atame moo ijati yemuna fakkaate moo hiro deebii ilaali jeetuma dafee telefoona fayyadaman ni cootti giseen tafan mucoon seentee laattee feesbuukii eebaa chaanaalii hatamee jira jaa moo kijiba moo pirankii dhamu maali jettee isinis akkasitti inta pirankii maali namni chaanaalii pirankii maqaa jijjiiree godhaa dhugaa miti jeetti rifadhee waa hedduun na dhageeme bas bikaan taa'uu fi bikaan ka'uu fi hanqa guyyaa meeqaa hin amanne jechuudha hanqa suuraa irraa jijjiiranii waa meeqa godhan akka waan wanni takkatti ammaamma seenee numaan seene giseen YouTube seenee hunda osoo hin ilaalle bahutti hin jiru jechuudha hanga guyyaa kana deebi'ee moo hin deebine moo kutee moo ni jira moo jechuudha bas naa rifaatu irraa dhugaan itti hin fakkaanne mumkin piraankumaa mumkin wooma birooti jee micoon waa fidanaan kanas piraankumaa nuroo jechuuf moo waan birooti piraankiinis waan heddummaa ta'e jechuudha akkasiin jeen bas inta pirankii ta'uu danda'u maqaa kanaatiin pirankii godhaa duuba hin jeen dhugaa hin amanne hedduu takkaan rifadhee jira Yasin osoo isin naa himuu takkii hatamee namni hin dhageenyin an sooshaal miidiyaa irratti tokkoffaadhaan argee jechuudha. Guyyaa silaa viidiyoon isaatii sirra bu'ee maqaa osoo ittiin barreessi wanni hundi yeroo sanis arkeetiin jira jechuudha. Akka waan kiyyaattiin jala takaraattaree ilaalu jira jechuudha. Yeroo sanis laalu jira. Gize sanis wayi mumkin chaanala kana gize yeroo dura harkaa fuudhan viidiyoon kun irra bu'u jira. Viidiyoo kan tanaaf irra gadhiisee jeetiin yaaduma kiyyaan jechuudha. Viidiyoo isaa qulfii jala yeroo hatanii halee hatanii guyyaa lammaffaa ifuma qulfii jalaa bananii jiboota dilee godhan gize deebi'anii waan qullaarra kaanii gize deebi'anii eegispoota hanqa fuudhanii jechuudha. Amma maqaa san seeneetiin itti barreessee akkam godhanii yaada akkasii gize teedii afur jala sheer godhan sheerii isaa jala seeneetiin maal kira godhanii jee laalu ture jechuudha. Maaliif wanni kun hedduu nama gaddisiisa. Unkaan nama amata sadiitti fayyadamee amata sadii jala laffaatee waa meeqa goote dhiisi antaniin baati saddeetumaatu baati sagal jala laffee yoo waan takka ta'uu hatamuu miti waan takka yoo ta'e dhaabbinaanii miti akkaan dhaabbinaanii Rabbiin godini inshallah yaani wanni takka wanni laaftuun hin dhufne takka hedduu nama qoccaati maal jennaan wanni laaftuutti si harkaa baay'ee takka hedduu nama qoccaati garuu alhamdulillah laka shukr haa taatu wanni rabbiirraa dhufte waan hundaa ni fudhannaa jechuudha akkasitti saniif sabbaraa jirra nuti saniif obsa ficcabsu jira isa cinaas dhaabbanii jajjabeessu jira isin oromoon gaa miiliyoonni 50 bika jirtanii isin agarra kanarratti yoo isin quudina waliif quudinaa jechuudha quudhaan teenya maal rabbeekamti kanarra beekamtii jechuudha. Akkasitti waa'ee inni orootu dhayitanii subscribe like share gootanii cinaa dhaabbachuu kuma dhibbaa fi kudhaniin ga'uu qabdan. Akkasuma jechuudha. Waan inni kuma dhibba jee wanni jee kana kuma dhibban san gootanii agarsiisuu qabdan. Kuma dhibba wanni godheef qalaasa irratti akka kumni dhibbisan dhaqee innis gammadee qalbiif jajjabeessuu jechuudha jechuudha. Akkasii saniin dhaggeemee jechuudha ayyaanni kiyyaa akkan waan yaani quuqama waan takka akka laaftutti hedduu nama takka na qoccaa jechuudha. Wanni tuuhuun sii galee isinii galee akkasii isinis nama akka hedduu isinii qoccee hedduu booyaa jirtanii hedduu gaddaa jirtanii hedduu ol baatanii sooshaal miidiyaa keessan irratti haasawaa jirtanii feesbuuk irratti instaagiraam irratti namni hedduu haasawaa jirtanii maashaallah nu cinaa dhaabbachuu jirtanii isin qabnaa qooma isinii dawannaa nu wajjin hamma hara Opi, tani putih sinja. Okay, jannatu bitin kabra. Jannatu ganam bandiga jannatu ma tayo tu keseno lamu. Lakin banu pipin dema janna. Haye YouTube kenya gafu bedela boleti tiya dalesi aku beten jabon tahabi YouTube kenya zo natamin dura lufte biar nabila justino namni YouTube kaya umkan surdo fukuba kabdani. Haye hedduu takka nu wajjira akkatti hedduu takka qaaxiraan nu wajji bulte mana kanatti hanga Itoophiyaatti hayyee YouTube keenya kabajee akkasitti hedduutti gaddine san deebi'ee silaa siin jaani irraan tanamee maaltu si dagaamaa siin jaa. Silaa deemee hedduu tos na jaa. Hedduu natti tola jee. Hedduu natti tola. Garuu mana waan ta'uu zaayiraan ta'u YouTube iyyaas waan deemuu na fakkaatu jira. Deemuu baatullee hamaan talabani kana. Hedduu bakka sanirra akka sana ol caalu akka goonu abdiin qaba. Aanallee osoo hin ta'in kayaa seenaatti kaamira akkuma torbaatan ijaan san bira amma kana akkuma dhibba deftanii akka baatii lama sadarasti akka buutaniif abdiin qaba. Oromoo miliyoona 60 irraa koomentii irratti
irra guddaan keessan miliyoonii gimmaashii akka waan isaan ciraa yeroo koomentii irratti dabarsitanii jirtan saniifuu inshaallah yuutuubii asin akka bakka baatisa keessatti 100 ol ooftaniif abdiin sirraa qaba inshaallah. Hayyee galatoomii yaada keetiif xattee siif gahaa hanqana ofitti haasawite akkasuma gaa ammaan tana gama meetti makan nuufa maan godina khaanus illee nasmaa subhaanallah wabbashu jira khaanus maashaallah yaa'ee eegalee jira hayyee gama iimaaneettiin dabra iimaan ammaan tana gaafini si gaafa dullee waan mutaanana keenya irratti hundaa'a amma fakkeenyaaf gurbaa YouTube keenya nu jala haati kana takka namticha ta'us nafxanyaa ta'us kafedallee haa ta'u mee namni kun silaa dhufee fuula kan kee dura akka dhaabbatee anaa atillee jannumaa wajjin nu wajjin akka jirtu akkuma namni hundi Oromoon nu beektu hundi biyyaa fi biyya keessaa ta'u dursota haa ta'u hundi nu wajjin akka jiru nu wajjin akka jirtu mana keessaa ati faa warra nu bira jiraatee nu wajjin akka jiru saniifuu mee namtichi YouTube keenya nu jala haati kun silaa dhufee fuula kee dura dhaabbatee anaa YouTube waa inni yeroo atee sintii meeqam godhu. Duratu sun inni dhufee aanaatu godhee naan jeenni nu naa himemi ani immoo gaafii babbareedu gaafadha gaafii lallaaftuu jechuun gaafii akkamii seetiin tokkoffaarra inni maal jechuun kee sabni isaa Oromoo ta'e akkamitti ilmu Oromoo irratti sharri akkanaa yaada maal xaqqamaaf mee maal irraa harkata hoomaarraan harkanne innis Oromoo ifumaaf Oromoo teenya guddisee afaan keenya naasawee afaan keenya Oromoo guddisuuf mucaa kana carraaqatee ifiifillee if jiraachisee Oromoo teenyaafillee faayidaa guddoo buusuu jiru nu qaraasisee nu bashannansiisee waan hunda kana hunda osoo nu godhu jiru inni deebi'ee ilmu Oromoo irratti akka nu godhe inni Oromoo osoo hin ta'in bitamtuun amma heddummaatti jirti garuu Oromoo irraa akka inni gooti jee yaadu Oromoo ta'ellee bakka jechuun akkanaatiif humni si jammar ilmu namaa mataa qabdi deebii ilmu Oromoo harka nyaachisee deebii ciniinuu jechuun baalagummaadha haala ni jiraami karaa sirrii raabee hinaaffaati illee namni hin hinaafne jiru anarraa illee galee namni hin hinaafne namaa miti si jammar garuu si jammar tanaas tisee afaan Oromoo jijjiiri silaatee Oromoo ta'e anama fakkeenyaaf jannaarra isin dura bakkaanii jiran famous ta'uu taate jannaa yaabaleetii bakka kanarra na beeksisi yookiin janna waan akkanaatiin sirraa barbaada haala gaariin honi gaafadhee yaasin ilmoo namaatiif wallaahi ani hedduus firoominaas waan takkallee wajjin qabnu garuu anga jiraame akka keessumaa dhufnee irra teenyee takkaa fuudhanu jijjiirellee hin beeku alhamdulillah rabbil alamin nama gaariidha yaasinirra namni akkanaa nama biraallee hin beeku isarra garuu waan akkanaa godhamuun ni qabajee yaadu namni akkana gooti honu daawwachuu jiraate honu hordoftuu jiraate ati Oromoo taate saba keenya deebitee nyaatiin mucaan kun numa Oromoo guddisuuf malee waan biraan qabu garuu horiin ani isaa agare wallahi rabbi walloon agarsiisin bichaa. Okay, mashallah, tabarakallah. Ya ada bereda rakamnya harus tuh tuh jadi kama ashamul zakati tuh. Aslinya jira harus wallah. Shamul tihan sih tak kenal. Dagang kaisar. Iman mashallah tabarakallah galatumi yani yaade heddu namu qubsa yaade heddu namu gammachiisu galatumi rabbi wal nungarsiisin jette ani laakin heddu takkan arku fada meesni sayi waay channel kanya kan gaafi nagaa fadda sirraa eegala takka nagaa fadda isin hunduu callaa isin yaaleen kun jira mustariya yes silaaraan tana anammaan tana hadiyaa oo kannaa xiqqoo takka kannaa 1,100 jeetiin qalaasa yaasiin 1,100 barreessee akka humni dhibbisan akka yaaniif tura laalee gammadee takki chaanala kan godhaniif jeetiin godheef jechuudha. Chaanalli isaa deebi'eeti miti kan hin godheeffatu. Chaanalli isaa oo guutameeti miti. Garuu akka abdiidhaan niin gahaa jee abdatuuf hin godhe waan kana. Saniifuu arraan tana ani tun amma arraan sibira dhufeemi akkuma nan dhufetti chaanalli keessan deebi'e maaltu si dhaga'ama? سيخ ما ربنا في ذي الفه كان الخيني خبدي السلاح خديه بيته ما عرفتنا الدجاج ماذا والله هدوم جمدا
silaasuma qabeetumaan si gadiyaa isin sakkuma waliin magaalaa si deebisee surprise biraa cinatti ilaanee yaasiniif keeka maarree binnee surprise qophatti ajaa'ibaa kana goone osoo inni kuma 100 sanuu hin guunne kuma 78 deemaa mire akkasi sila yaasin surprise goona ani chaanaalli kun baduudhaaf wallaahi laaziim wanni ni rifadheef maali chaanaala kana dhabuuf rifachuu osoo ta'e namni chaanaala yoo dhabe ilma namaa qabna Oromoo ta'e miidila kana qabna Oromoon maashaallah nu cina dhaabbachuu jirti ammallee chaanaala dhabuuf rifachuu osoo hin ta'in waan hamilee yaasin kuma 100 san guutuudhaaf cabxeef waaniin rifadheef jecha imimmaan kiyya qabu'ee illee wanni bu'eef hamilee yaasin cabuudhaaf bu'e malee mush chaanaala dhabuudhaaf hin buune saniifuu silaa chaanaalli deebi'ee naan jedhani hogguma sanii magaaluma sochi deebi'ee yaasin surprise goone hedduu takkaan illee gammadaa hedduu takkaan kaa yaanni yaasin itti yaade san bakka gahee fi jeetiin hedduu takka gammada silaa rabbi godhe kaa silaa fi osoo dubbii deegaati jaan ammallee abdiin umurru kunillee akka achi gahee surprise ammaa afaaniin jenne kana dhugumaan akkasii yaasin goonu abdii qabeeshaadhama. Ani immoo silaa deebi'ee gaafii ani si gaafadhetu silaa gaafii ati na gaafatte taate silaa deebi'ee himee silaa deebi'ee silaa gaafii ati na gaafattetu gaafii tiyya taate taate na gaafattu taate silaa deebi'ee musha filaa xiqqoon godhu lafaa keetiin lafattiif gaddeebisu. Filaa xiqqoo tanaan godhaa jee yaadu waan guutuu inuma namni ni jedhu inuma namni itti yaanneen godhaa jeetiin abdii qaba ishee. Akkuma baay'ee mumtee baay'ee qabachuu. Ayyee carraa seeranneetiin jira gaafii na gaafannu. Hayyee galateeffannaa carraa kan ta'eef. Ayyee Awwatii. Abbooti qoodamtee aboo manaa. Hiriyaanitti fakkaadde beetee aboo gisee qoflaati aboo naan jette muudiin irra qaqqabachaa hiriyaana seetee hayyee nagaa fuddaa abootii keessa waatii beetee aboo dhahee. Hayyee chaanaalee isaan kan maqate kun osoo uummanni namni isin jalaa balleessisan isin gadhiisee hin ta'in isin osuma yaaltanii deebifachuu yaaltanii deebifattanii argattanii eega shaanaa keessan isin inni namni isin jalaa qabusan isin gadhiiseeti miti isinummaa yaalan nama isin jalaa dirqumaan osoo namni isin sarkaa qabu akkuma isin jalaa fuudhan kanatti jalaa deeffattanii eega deeffattanii keessa qabatanii qoodirraa jirtan booda nama san fuula duratti bakka maal egaa akkam dirqi nyaatee uffatanii bira wayii isin katti isin kanne nama sun yoo gartanii akkam goota. Nama sayyoon harkee uummata kaafi lamaan gaafadha. Fakkeenyaaf namni kun nafxanyaa sii miti, amaarotaa sii miti, amaarota jeetii sitti isin amanu'an. Waan taate hin beeknu. Waan taate hin beeknu. Sandili ittiin seenu. Sandili ittiin seenu Oromoo ta'uu Amaara ta'uu Faranjii ta'uu uffatee Rabbii beeka. Uffatee Rabbii beeka. Laakiin Rabbii beeka akka shakkii ta'e keessatti namni kun namuma Oromootiin fakkaata afaanuma fedhee waa beeku silaa dhufee dura dhaabbatee itti miree silaa harkee chaanaallee hin dirqiin deebi'ee booda mee obboleessa hiyyamee. Maaluma zambii. Mee maaluma yaasin sirraa balleesse. Maalumaan ani sirraa balleesse chaanaala keenya kana nu jala hakkartaa maaliif nu jala hattaa jeetumaan gaafadha. Deebisiisan naaf haa deebisu. Lammaffaa irratti miikinaatuma kana agartee sababuma chaanaala keenya keessatti viidiyoo nuti gaddisnee namarratti arrabsine viidiyoo nuti gaddisnee namarratti illee sababuma tokko agartee silaa rabbii fuula kee dura dhaabe sababuma tokko keenya chaanaala keenya irratti haatee irratti illee dileet godhee addunyaa dhabamsiisee nuti illee yaalleetuma deebisee rabba harkuma rabbiitti ta'eera yaalleetuma kan innis nu deebisisan nu qofaan gaafadhee irraa bara sana egaa irraa bare boodas hin tuqu calma jeesumaan bira kutabas. لما رجعت وهي عرفت قلبي كبير دور شايمان تراكي يا تعيين مستريع أما وانتي كجدي فمو جركون هو قالين تي تكفتي برانكي لسنجتي مالكم يو يا ربي والله صراحة راحة جان قافين تيرون فاتي شون Geelii dhiyeessan dhiifamanii godhaaf yaaddee kan nu gootee dhiifama kam imimmaan dhiyeessan dila hundee imimmaan dila sanarraa buustee yaasiin akkana hamilee irraa cistee yaasiin kiiloo meeqaa irraa bu'ee rifatee yaani dila kana mushana qofa hami Oromoo addunyaa kanarraa nu beektu hordoftoota keenya hunda rifachiistee dhiifama godhuuf hin jaafachiisisa. Dhiisin tuquusi yoo nama hojjetee deemtaates onnee tiyyarraa abadan rabbiin qaalennummaan siif dhiifama waa godhu jeetumaan dhiisa malee
أبدا نما كانت دري خلنا نرفتشي نجعلها هردفتو تخلنا نرفتشي يوتيوبنا هنك ورمو هنك نبيه نرفتشي هدو كان نوجد سيس خنا سلاونكم برانكي خنتو تاتي جيلنتي خنا ربوتو تاتي قلنتي خيس عليكم ونقولكم لكن المها ما دي فما ما في قدا المها ما دي فما ما في قدا إرما دبرتي لكن الرمان دبرافي لكن قلنا نسيا كي دراني تتقول نما أرسا ونما أرساتي ونما قد ساتي مالي في الدنيا قطوتو شور الكواجر أيوة سلاويا سمكاي ستلي أنا أزوني مما هي مبوسين أزو يا سنجينا ilmaan oromoo hordoftoota kiyya bejee hirrifatin silaa hogguma san sa'a muraasa keessa biraankii nu goote illee biraankii lenneetuma firaa jaalala kan nyaasni jira qalbii takkaan dhiifama godhaa laakiin waan guyyee sadi bullee waa meeqa taane waan akkas taateef jecha hedduu takkaan onneetii keessaatti haaraan gaafan kee maashaallah wani amantii ittiin qabdu jechuudha. saniifuu nama san rabbummaan dhiifamaa godhuuf malee ani immoo onneetii keessaa nama sanitti haara laakiin ilmi namaa kadhiifama namaan goone namaa miti dhiifama namaan godhaaf maaliin godhatteetidha. Akkasii. Isin immoo hoo dhugaanu piraankiiti akka yaada kiyyallee ana yaasiin bichaa osoo ta'e hunda ilmaan Oromoo guututti addunyaa kana irra roobama kaanusii fi dhiifama gaafattee isaan hundi dhiifama godhaniif hoteellee dhiifama ni goonaaf. Nutis dhiifama ni goonaaf akkasii gaafa hordoftotaa fi kabajamtoota kiyya. Gaafii birootiin maal? Ayyeetti dabalisaa. Daawwattoota kiyya gaafii takkaan isii gaafadha. Gaafiin tun itti jabaatus yaani na wajjin turaa isinis. Hayyee mustariyaa. Arraan dalagaa sapiraayiz kana quban qabdooti. Quban qabdu bar. Kudhanii dhufaas quban qabdu. Rabbumaatu. Rabbumaa jee. Saniifuu arraan tana yooniin chaanaala ta'e chaanaala hayyaasiin akkuma dhibbaa amata haaree irra deemu kana guyyaa hanqa xiqqaa keessatti yoonii kan hin deebisuu danda'u taatee. Yoo kasi deebisuu dandeessu taate akkaati garaa natti hin jabaannes abdii qaba waan hiriyaati yaa fi geeres yoo taate yaa hullanii tiyya gaameetti yaada kasumaan hin jasi cinaa taa'ee laaptoopsi cinaa taa'ee sumaan meegaa yaa boomee tuqi gaa'ee sotu qaleessi Dhugaan baadha ammas akkamittiin deebisa? Mush waa hunda isaa qabu hin deebisu. Isumaa qullaatee subscribe ni jira qullaa deebisa. Hoggaa sana maaltu si dhaga'ama? Ansii deebisee hin jaa. Ansii deebisee hin jira maaltu si dhaga'ama? Waan akkanaaf iddoo malee si hin jaa. Maal fa'a xalabattee jiru? Waa hedduun xalabadha. Maallaqa? Maallaqaa miti. Waan birootiin xalabadha. Waan fedhe xalabadduuti. Hamilummaa yaasin biyyaana rancabini chaanaan musoon qofanaa deebisiisin. Hayyee chaanaalii gisee si harka dhufe san qullaadha. Subscribe ni jira inni garuu waan inni takka jiran jiru. Rakkoon qabu. Deebi'ee inni tuma fiidiyoo chaanaalli kan inni nu deebi'ee kullanii tufaa. Garuu xumtuun ituma fiidiyoo takka baarba kan achumarraa eegalla. Achumarraa eegaltan. Yes, silaa rabbi dhugaa godhe yaa rabbi silaa fi osoo tun dubbii deegaati yaadde silaa miti inshaallah akka deebu abdiin qaba. Akka deebu abdiin qaba. Maaliif akka deebu abdii qabdaa kullanii jechuun keessa hin oolamu. Wanni abdii qabuuf yaani anis akka gama xiyaatiin karaan beekuun yaalii godhaatiin jira. Ani godhullee baadhu akka nama tokkotti nama gaafadheetiin wanni kun akkana akka deemu jee nama yaalii goosisaa jira. Akka deemu inshaallah abdii qabna. Anis akka hundinuu hamilee akka hin cabne garuu deebuu baatus kun akka bakka san bu'u abdiin qaba. Isin garuu akkaan taatus akka malee hin taatus nama fuudhe san guyyaa takka fuulli baasa wureetti Oromoo. Wala garuu keenya yoo lafa. Rabbiin fuula walitti rabbiin nu waadaabu guyyaa san garuu qabrii ta'e qotachuu mitiiti. Akkasuma keessa gabbuu taati garuu. Yaasin waa fi yommuu kaanu samilee cabsinee sooshaal miidiyaa kana gubbaa buusne jee yaadaa qaba keenya xiqqaa kan qabullee haatu yaadanii jiran laakiin subhaanallah ilmaan Oromoo miliyoonni zaatamman sanii sooshaal miidiyaa kana bee hordofee nu beeku baatillee irraa yoo kan xiqqaate kunni 2-3 nu beeka. Saniifuu hanqisa nuuf gahaadha hanqisa nu cinaa dhaabbachuu jira saniifuu hudduu duuba yaasini yommuu kaanus deebi'an jettee ilmanumaa yaadiin akka afaan keenya beektu siin beeka. Sanumaafuu hordoftoota fi kabajamtoota mukaanus isinillee viidiyoo kanarra naa wajji argamuu keessaniif galatoomaa viidiyoon isin dheerachuu kiyyaafis dhiifama naaf godhaan isiniin jaa hanga qophii biraatiin walitti deebinu. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.